silikaniin kun akka dabarsoo ta'uuf akka elektirikii dabarsuuf yoo barbaanne atomii booroonii yookaan atomii fosforasii itti dabaluu qabnaa jechuudha. Akkamitti itti daballaa? Mala kamiin itti daballaa? Akkamitti dabarsuu danda'a kan jedhaa ilaallu. Okay. Fakkeenyaaf inni kun atamii silikaniidha haa jennu. Isheen kunii jechuudha. Atamiin silikanii kana fakkeenyaaf dhagaa tokko haa argannu jechuudha lafa keessaa. Dhagaa silikanii tokko yeroo arganne dhagichi silikanii suni atoomiiwwan baay'ee ta'an irraa uumamani. Fakkeenyaaf miiliyoonaan lakkaawwamuu danda'u, kumaatamaan lakkaawwamuu danda'u. Garuu atoomii tokko yeroo fudhannee ilaallu atoomii tokkichi lakkoofsa atoomaa isaa 14 erga jennee vaalaansiin elektiroonii isaa 4 miti. Kanaaf isa arfan kana fuudhee dhufaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma akka dhagaa san ilaallu. Silikaniiwwan kunniin baay'eedha. Atoomiiwwan silikanii kunniin baay'eedha. Kanaaf walitti yeroo dhufanii kovalenti boondii uumu. Kovalenti boondii jechuun elektiroonii sheer godhuu jechuudha. Elektiroonii yeroo sheer godhanii isa silikanii gidduu jiru kana haa lakkoofnu. Elektiroonii sheer erga godhaniin booda jechuudha. Kan kana 4, kan kana 4, kan kana 4 walitti yeroo fidan inni jidduu kun meeqa argata? 8 argata. Fakkeenyaaf haa lakkoofnu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jechuudha. Kanaaf silikaniin isa inni gidduu jiru kun stable ta'ee jira jechuudha. Elektirikii yookaan elektiroonii way haa dabarsuu haa ta'u yeroo jennutti fakkeenyaaf amma elektirikii otoo akka dabarsu barbaanne elektirooniin tokko yookaan elektiroonii bilisa ta'e way barbaanna. Garuu asitti elektirooniin bilisa ta'e hin jiru. Maaliif? Inni kuni silikaniin kuni stable ta'ee jira jechuudha. Inni alaa kunis yaada xiqqoo fudhannee malee atomii biraa asiin atomii silikanii biraa yeroo itti dabalu stable ta'aa deemaa jechuudha. Kanaaf silikaniin kun akka dabarsoo ta'u yeroo barbaannu elektiroonii bilisa ta'e argachuu qabnaa jechuudha. Elektiroonii bilisa ta'e argachuu qabna. Elektiroonii bilisa ta'e argachuu qabnaa jechuudha. Kanaaf elektiroonii bilisa kana akkamitti argannaa yeroo jennu booroonii yookaan fosforasii itti daballaa jechuudha. Akkamitti? Boorooniin kuni elementiidha. Fakkeenyaaf mala dhangala'ootiin itti dabaluu dandeenya. Mala dhangala'ootiin yeroo itti daballu doping jedhama. Inni suni jechuudha. Dhagaa silikanii erga arganneen booda ni daakna. Warshaa keessatti erga daakameen booda boorooniidhaan yookaan fosforasiidhaan walitti makamaa jechuudha. Dabarsoo ta'uudhaaf. Fakkeenyaaf kana haa ilaallume. Inni gidduu jiru kuni fosforasiidha. Fosforasiin kuni lakkoofsa elektiroonii isaa 5 qaba. Elektiroonii 5 qaba. 1 alakkoof 2 3 4 5 5 fidatee dhufee jechuudha. Elektiroonii 5. Inni kunniin silikaniidha. Silikanii keessatti atoomii fosforasii tokko yeroo daballu kovalenti boondii uuma. Yeroo kovalenti boondii uumu kana mee kovalenti boondii naannoo fosforasii uumamee haa ilaallu. Haa lakkoofnu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Garuu stable ta'uudhaaf 8 stable akka gaazota luujii jechuudha. Stableidha. Elektiroonii hin barbaadu yookiin elektirooniin kennu elektirooniin fudhatu jechuudha. Garuu asitti 9 ta'ee jira. Isheen tuni kovalenti boondiin uumne isa tokkoon iyyuu sheeriin taane jechuudha. Isa tokkoon iyyuu gruupii tokkoon uumne garee tokkoon uumne. Kanaaf bilisaan elektirooniin tun socho'uu dandeessi jechuudha. Enerjii wayii yookaan humna wayii otoo argatte bilisaan as keessa socho'uu dandeessi jechuudha. Yookaan dhagicha sana keessa yookaan daakuu sana keessa socho'uu dandeessi jechuudha. Yeroo kana sochootutti fakkeenyaaf yeroo isheen sochootu yeroo sanatti dabarsoo ta'aa jechuudha. Silikaniin kuni dabarsoo ta'aa jechuudha. Haala kanaan kan uumamu inni type doping jedhama. Doping jechuun akka mala sirinjiitiin yookaan mala marfeetiin
foosfarasii silikanii keessa buusuu jechuudha. Inni biraa booroonii yeroo daballuudha. Inni kun boorooniidha. Inni kolfu kun jechuudha. Booroonii yeroo daballu boorooniin elektiroonii 3 qaba jennee jirra miti. Elektiroonii 3 fidatee dhufe. 1 2 3 fidatee dhufe. 1 2 3 fidatee dhufe. Inni kun kan silikanii, inni kun kan silikaniiti. Kunis kan silikanii, inni kunis kan silikaniiti. Kanaaf kovalent bondii uumaa jechuudha. Kovalent bondii yeroo uumu elektiroonii silikanii fi elektirooniin foosfarasii lama ta'anii gruupii uumuu qabu jechuudha. Kanaaf lama uumee jira amma. Asitti 2 uumeera, asitti 2 uumeera, asitti 2 uumeera. 6. Asitti garuu 7 qofa tokko ni hanqata. Tokko kana guutuudhaaf elektirooniin tokko dhufuu qaba dirqama. Kanaaf elektirooniin as jirtu kun inni kuni as utaalaa jechuudha. Isa kana gara utaalaa jechuudha. Gara hoolii kana utaalaa jechuudha. Gara qaawwa kana iddoo duwwaa ta'e kana utaalaa. Maaliif iddoon duwwaa ta'e kun akka positiivitti ilaaluu dandeessu. Inni elektiroonii kana immoo akka negatiivitti ilaaluu dandeessu. Positiivii fi negatiiviin immoo uumamaan akka wal harkisu ni beektu. Kanaaf isheen tuni gara harkifamtii jechuudha. Yeroo kana iddoo kanatti immoo duwwaa ta'a. Elektiroonii barbaada yeroo san. Elektiroonii duwwaa ta'uu kana immoo elektirooniin biraa dirqama dhufee iddoo sana bu'uu qaba. Kanaaf elektirooniin as jiru inni tokko gara utaalaa jechuudha. Haaluma sanaan achi keessa yookaniif immoo dhagicha sana keessa elektirooniin suni akkasitti utaalaa yeroo deemtu dabarsoo ta'uu danda'a jechuudha. Inni kun haala kanaan silikaniin uumamu yookaan tiraanzistariin uumamu kuni p-type doping jedhama jechuudha. P-type doping jechuun booroonii yeroo silikanii keessa buusnu p-type doping jedhama.